الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أيها الإخوة، قد قلنا أن المشركون في غزوة حنين قد تفرقوا إلى 3 تفرقات. وياك ليس برنوت دراسين كيستي كافرن يرون لحنين كان بك سديد الدنقود من جنة بك سديسا كيسا لما ربني تري أمتم بك سدفاتي bakki sadaffaan bakki ijoon bakki jarri dahannoo guddaa taasifatee itti dahate guddoon xaa'ifitan inshaallahu ta'ala har'a isi ilaalla. Ad-darsul khamisa wassalaasuun darsiin 35ffaadha. barnoonni 35ffaadha. Ghazwatu Xaa'if, duula Xaa'if. biyyi Xaa'iftuun tagaafa kaan rasuula alayhi salaatu wassalaam ariitee Zayd ibn Haarisaa wajjin Zayd ibn Haarisaa bakka hedduu dhagaadhaan madeessitee rasuula immoo koomee isaanii kana duubarra dhagaadhaan dhooftee caammaa isaanii dhiigni ol guute san jenne ka rasuulli gaafa san dadhabanii deemuullee dadhabanii karatti goranii irkatan waa hedduu dubbanne gaafa rasuulli gara Xaa'if baqatan san waan jarri hojjette. Amma rasuulli har'a isitti dubbanna. سال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. رسول إرجع لولا حنين جرتي كان الدم بالتنساني لقى حنين لقني كن لقى بكي كن حنين يجون كن لقى وهيتي مكاسني يوم مكان دولا كنيسا بيجي تيت والجيت حواز ديني في تكيف بوسوتا كرجراتي بكي تقولوا لي كنار جمو حنين كل لقى إرجع لقى سنر راوتني بودا erga geessanii booda gara Xaa'if gad gara nama limuhaarabati man farra ilayha min a'daa'i yawmi hunayn min al-a'daa'i yawma hunaynin guyyaa lola hunayni kan aduwwiin hedduun garas baqate jenne irra guddaan achitti galee kanniin itti loluudhaaf rasuulli alayhi salaatu wassalaam gara Xaa'if as gara galan fuula isaaniis gara galfatan. falammaa wasala hunaaka rasuulli hogguma Xaa'ifin gahan وجد الأعداء قد تحسنوا بالطائف. أدوين يمكن دين نساني كن قوتنا كجرون طائف إتي قلي فوق سنتي دهاتو ساني أرجع الرسول عليه الصلاة والسلام جري فوق إتي قلني أجت دهاتو ساني أرجعني ومعهم قوت سنة نيات وقاتك كوبي فتني جرك يو الرسول وقاتك مرسين ركتاو اللي تاته وقاتك كنا وانيا نجرا نيات وقاتك كوبي فتني جرك. ajaa'iba ima garaa jaalate jarri kun abbo nyaata waggaa tokko lafa qopheeffatanii lafa jala achitti wal gahanii jiran. walammaa ra'awu lmuslimiina ramuuhum binnabal musliimoota laalanii arginaan xiyyatti roobsa musliimootatti fajaraxuu kathiiran minhum waqataluu 12 rajulan. subhaanallah, gaafa kana nama hedduu madeessanii ammoo nama 12 ajjeesan. asitti warri Xaa'if kun jechuun xiyyatti roobsanii gubbaadha jarri sahabaan illeen rasuulli illeen osoo hin hidhatin silaa yoo dhaqanii jarri fooqa isaanii jala gahanii darbannaadhaaf kallattiin ittiin seenan laallatu eegalan achitti xiyyatti roobsa gubbaa sanii aduwwiin yeroo san sahabaa nama 12tu du'e ani achi olillee jedhama. gariin immoo ijatu keessaa bahe akka Abu Sufyaan Sakr ibn Harbii kun inni faan gaafa san ija dhabe jedhan gaafa san ija keessaa baafte biyyi xiyyaan darbattee in islaamummaa fudhatee bara wasanii baay'ee keessa gadi hin buune bara sin islaamummaa qabatee jira malee. na'am ramaahum rasuulu sallallahu alayhi wasallam bilmanjaniiq rasuulli fudhanii achi sahabaa gaaraatti oliin godhan maal godhuu qabna marsanii irra turan homaa wanni buusan watakka buusuu dhabe marsanii irra turan faayidaan tokko illee dhabame. manjaniiqa fudhatanii rasuulli alayhi salaatu wasalaam isaaniin darbatan. manjaniiqa jechuun furgaasa jedhaniin furgaasa waan akka loonchorii amma looftira ammaa kana koftira ammaa kana jechuudha.
isa akka ammaa kana jechuun isa dhagaa irra kaayanii micceenii bukan dilbii kana micceenii achitti furgaasa tolchanii hidhan achi booda dhagaa nama 3-4 qabanii fidanii irra kaayan achi dhagaa kana yoo asii haada kana furgaasa kana gadhiisan asii mukni kun dhagaa ofirraa wixee eessa buusa mana itti qajeelee mukatti lagatti qajeelee caccabsee gara isin keessaa ba'a kanallee darbatanii kunillee homaa buusuu diti rasuuli gaafasan homaa kanallee uma takka buusuu diti وحاصركم 18 يوما guyyaa 18 marsanii irra turan guyyaa 18 ثم تراكهم في حصونهم dadhabanii guyyaa 18 illee jarri kaaqaa qophaa'ee nyaata tokko qopheeffateetti galeemi eessaa dhagaarii marsanii irra ta'an mee haa dhaga'u darbatan fooqiin jaraa fooqiin ajaa'ibaati dadhabanii guyyaa 18 marsanii irra turan booda immoo fooqima isaanii keessa dhiisanii biraa deemanii waqaal ihdi Allaahumma thaqiifa yaa rabbii kiyya warra saqiif kana naa qajeelchi warra saqiif kana yaa rabbii qajeelchi jedhanii rasuulli alayhi salaam du'aa isaanii kadhatan warra akkasitti isaanitti waati minhum waati bihim muslimiin yaa rabbi islaamummaa kennii fi nuu fidi jedhanii islaamummaa kennii fi nuu fidi وبعد أيام جاءه وفد هوازن أما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فكان أكا قد نبني جيرانا لفايد أمتوتي قد ديبياني أبين يسانين كوني أجمت إيغن إما إيغن أبين يسانين لين كوني جربتين تنسلام مارغت تيوي دفتي بوجو نموت يسانين لين بوجيني قبران قد أني أكسمك أبني رتا الرسول صحابة سون قودين جربتي تن ربي الإسلام ما كني في أبين يجرا كان ديبناتي قال لكم تكتمي أفر جيتشان قوشوكم أفر تمجيتو وان تكامتي أبين يقول دا تبكو ورقي كما جاه كما أفر أكسما بيرادي جولي كما جاه واميكا إرادالا أبين يقول دا كان ملو رأوفا نسلام ما يربك النيت إن إيقنا جاني رسول قوياه يدو جيرانا لفجر متكنا تران سو أبين يقودين وما نمتكو قدم بوني وكي بيطايف كاركيسا قلنا كما تفاوني فيك أبتني زمدان وما دبني إيقاني أبني جنان بود رسول الله عليه الصلاة والسلام ولجأ إلى الجيرانة لتقسيم سبيل حنين جرى جيرانا لفجر أمتو رسول ديغانيت بوجو أجت قودنيف صحابات أقويا كان إيغاني أبني قودن قويا هدو إيغاني جيرانا لفتكو مكة تلياتي مكة راتكشوني فراتي أجت رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابات أنجسني نما تقوت كنني برادي من جني دبني تركا بوجو وبعد أيام جاءه وفد هوازن إرجيسان بوجو قودتني رسول الله صحابان قودتني أدانغلني أما قافا كان بوجون أكجايبات قودمي قرأت مران إن شاء الله سندوب بدا إيجا رسول الله في صحابان لين بوجو قودمني أدانغلني بودا قصد هوازن تفتم وسهوازن سقيتي في هوازن جنيني قصد قافا لولفنيني كانت تلولتي أدوريدان سقيف هوازن كسم قصوتا نانو تكو تكو تيم kanaaf amma hin dhufan jarri muslimiin islaamummaa qabatanii hundi isaanii dhufan rasuuli du'aa kadhatanii fiimi islaamummaa qabatanii dhufan hundi isaanii akkamaa godhanam fakayyarahum bayna sabii wal maal rasuulli alayhi salaatu wassalaam jaratu jalqaba dhufanii rasuulaan yaa rasuula rabbii jedhanii beeytiin dheeratti mee nama isin dhaaltaniif jalaa qabdan nama isin boojitaniif jalaa qabdan kana keessa haadhota ta'inna jira obboleewwan ta'inna jira adaadota ta'inna tagara abbaa adaadota ta'inna tagara haadhaatu keessa jira kun itti keenya guddaanuuf akkamitti akkana boojitanii isin waliin akkamitti jiraannaa ani jarri kun islaamummaa qabatanii gaafatan rasuulatti dhufanii alayhi salaatu wasalaam beeytii kanallee qaba beeytii dheertuu takka qaraanii famnun alaynaa rasuulallahi fi kadami fa innaka المرء نرجوه وننتظر ومن على نسوة قد كنت ترجعها إذ فوك تملأه من محدها الضرر جانين أكنت بيتي كان رسول ربي كراني يا رسول ربي تولنوت أولي يا أرجان ما تولنوت أولي آتي نما نوتي كجيل ونما نوتي رحمة الرائق نولي تولنوت أولتا كان كيس الرائقنا قصة حوازين كانت جرابيك تقاف دراك أتني إسلام ما قبط أني تدبنتان ساكيف ندفني ساكيف برا تبوكي مبودر وتشال ندبنا أمن على نسوة قد كنت ترضعها قالني تولت أولي دبرتوتا أتي درانين قدتا ترتي ولا قدتسن دبرتوتا أتي ولا قدتسن تولت أولي أني رسولا نبايا رجيسا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إذ فوك تملأ منه من محدها الدرر يروأتي إسير راهوتي غراكا كي قدتسن سنفد دبرتوتا كشف بوجيتي وجلا أبدا يا دد تولت أولي أني رسولك كان أنكدتا غرالا فتو جدا ما بيك ونكنا وعلى كل بود رسول الله عليه الصلاة والسلام جرنا عن صحابة
nama kuma kudha wayii jillole nama haganaa kana guutuu gadhiisaa jechuun hin danda'u amma isin filannoo isinii kaayaa filadhaa jedhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam fakkayyarahum bayna sabyi wal maal qabeenyaa fi akkasuma nama addaan boojaadha addaan qabeenya immoo nama feetan jedhanii qabeenya immoo nama isinii kennina jedhanii dubartootaa fi ijoollee teessan fudhattan immoo qabeenya bicha lama isinii jigan kenninu addaan filadhaa jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam jennaan jarrilee maal jedharree فاختاروا السبية وتركوا الأموال لك كبيني من الرهاف ننمو من كينو غالي جنان سنتن وفوان قد جاني حالا كانان كبيني ديساني تي إجول دوبرتي سنفلتني جتشو حالا كان رسول عليه الصلاة والسلام بوري كبيني اللي ولما كبني ديبساني وما نمبفني رسولي أجمان جرى كانان دور مال جانين isin hundi keessanuu ana akkanatti nasaa isinii kennuu hin danda'u sahaabaa nama ganaa wajjin jira jara kana wajjin isinii irra mari'annee isinii kennina isinii bullee waan gootan yoo nu salaata duhurii salaannee irraa baane ol lafaa ka'a akkuma jirtani hundi keessa warri hawaaziin kun lafa ol ka'a dhaabadhaati tola nutti oolaa jedhaa sahaabaan nastashhidi birasuulillaahi rasuula rabbiitiin manguddumaa rasuula keenna mangudduma ummata muslimaatti erganna ummata muslimaa rasuula keenyatti mangudduma erganna nuti obboleewwan keessan namni isin boojetanii of jalaa qabdan kun haadha keenya obboleettii keenya waan amma naan jettan kana achitti ummata irratti dubbadhaa jedhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam waan amma naan jettan kana jedhanii jennaan achumatti jarri salaata zuhurii salaatanii irraa bahanii achumatti ol ka'anii musliimoota jidduu dhaabatanii akka amma jedhan kana dubbatan waan amma rasuulaan jedhan kana muslimootaan illee jedhan rasuulillee achumatti ol ka'anii yaa jedhan ani waan gama kiyyaan nagaye qooda na bira gaye akkas waan qooda ilmaan Abdul Muttalib bira gahe hundasaa ijoolleellee qabeenyallee deebisee jira jedhanii sahaabaanis immoo filannoon keessanii jedhanii sahaabaanis muhaajirri ansaarillee yooma san ol ka'anii waan nuti qabnu hundi ka rasuulaati qabeenyi keenya guutuun ka rasuulaati waan rasuulii ta'e taana jedhanii achitti sahaabaalleen qabeenya ofirra galchanii sahaabaan irra hedduu achi galchan namni gariin immoo dhooggate warri baadiyaa warri caafii baadiyaa taa'u أقرأ ابن حابس فانا مجينا مجينا وينا ابن حسني فا أقسم اللي عباس ابن مرداسي نمجينا متوقع نما هدو تروقاتي غافسن روقنا الرسول عليه الصلاة والسلام جرانا يوقال دين كيسان دسين جتة وبوليوان كيسان كان ديبستان أكانو من ديبساتي يوكان إمو قلبين دسين جتو دتاتي غاف ربين فتحي برانو بني غاف لولا براهن جفني نما قالة تكتي ديبسين قال جهك الناب تدان غافر لفتي برا هاتين برا يوك ارغم تاتي ربي نتمسي كان برا كان ربي نصري برا ارغم سيسوتاتي نما هر قال تكتي نما ديبسي غافسن قال جهك الناب الرسول عليه الصلاه والسلام جنان صحابان الدون ثاني كثر اوغتن لين اكسمان ديبسن ربي فتي يونت بن ان شاء الله نجبنا اما اللي بوجون كن لا فجر يا ربي من دروم سدنيت اكسمان فرا جاسري وسط هوازين أكسين جولة في الليل كابين يسيل أرجع تجدما الرف أسمت تقول أبناء إن شاء الله تعالى درسين دان وان إيرتوس وصلى الله وسلم على خير خلقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما قافي قافة من الديساني الدوسة بقى نجان قال تجنن مسكينة والله أبو ماهر يندور بدي أبو ماهر ولين ديتا بقى نقولت ولا ما قلت تولي أبو ماهر أيه بارك أول الله عمركم ربي دبل سيدي فكنو غافي تكو نغنو لولي طائف كوني نيني غافو مسانيو داقاني مو إرغنا مدينة دي بني أسرف دي بني كاني إذا دي بني أما سموا ولدتي لولي هنيني كون مكة دي بني غافو سادر بني مو مكة هجرابul tibeqa je kamin kesa debiani hunenitti mo hijrame ka guyame ka dulani me guyame ka huneni turani debian sawal keso tagafi ka fadu ka tolchi takatti magafadda takka gafatte hijra si debisa ka ma ga wacin dure bakati ga amma guyame ka debiani makka da gafati zana gafame ka debiani madina galan galle madina tun galle madina galo gana galo dem yom galle galani sam dubbanam harga fathi makka tibana gamman galle achuma itre bane chura
achumaan Huneyn darbanii achumaan Taa'if darbanii gana deemuudhaan yoom deebine galiin isaanii gana dubbana rujuu'ur rasuuli ilal madiinaan gana faatina bas. Lolli Huneynii kunoo silaa gara Ramadaana keessa suni Shaawwal bultii meeqaati jennare? lolli Huneynii Shawwaal bultii jahaatillee jedhanii Shawwaal bultii jahaa rasuulli ba'an jedhanii wallahu yooma guyyaa sanbataa Shawwaal bultii jahaa ba'an jedhanii akkasi kitaaba seenaa akka jiru wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam guyyaa takka nama jala dabartillee mara kun qabu wal jala dabartisan Makkaan bultii eega Kaabaa keessa bultii 19 turanii wal jala darbuu dandeetti. Kaabaa keessa bultii 19 turan jechuun lola malee turan jechuudha miti. Bahanii deebi'uu danda'anii kana warra taariikaa walitti galchuu isaanii walitti araarsuu hin deemnu. Dari bultiin 19 suni Madiinuma baanii Madiinaatti deebi'uudha. Bultiin 19 isaanii baanii bakkee turan suni akkuma Madiinuma gaafa baanii eega Madiinaa baanii bultii 19 bulanii Madiinaatti deebi'an jechuudha lolli kana keessatti hammatame. Bultii 19 miti bultii lamaaf way turanii jiran. Ji'a lamaaf way Makka irraa haga bayan Madiina irraa haga bahan. Inshallah itti du'een dubbanna Madiina irraa hagamtoonni akka deebi'an. Ji'a lamaaf way turanii deebi'an. Gannaan gara ji'a Zulqiidaa keessatti deebi'an. Lolli Huneynii kuni bultii meeqaa fi guyyuma tokko raawwate? Guyyaa tokko miti. Maali kun ammallee bariisuma keessa jiran isuma walii gad deemuun kuni sabuma isaatiif guyyaa meeqa deemanii achi gahanii guyyaa jahatti bahanii ka rasuulli Huneynii waadii Huneynii san gahanuuyyuu halkan kurnaffaatti achi gahan. Jihatti bahanii kurnaffaa achi gahanii guyyaa baay'ee ture lolli. Inshallah mee wadi kaan magaafatan ugasaati duraan fixoo kan ko boodatti deebi'aa yeroo qabaate. Alaabaa gaafsan Aliyyuu Nabii Xaalibiitti harkaa qaba. Usayd ibn Hudayr illeen alaabaa muhaajiraa Aliyyuu Nabii Xaalibiitu qabate gaafsan. Alaabaa Awsii immoo muhajira innu ansaara Madiinaa warra gosa Awsii Usayd ibn Hudayr harkaa qaba alaabaa ka Khazraj immoo Hubaab ibn al-Munzir alaabaa gosoota biraalleen immoo kan baatee jiru hedduu jira ka gaafsan nama hedduu jenneen nama 12 jechuun asibu tafakkiru akkas hayyee maali naani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleessa keenya Muhiddin baga deebite baga rabbiin si deebisee inni jazakumullahu khair. Gaafii an gaafachuu barbaadu innis gaafamee jira. Makkama keessa galani moo hin galle achuma keessatti taasifamee kan jedhamu kan innis gaafate. Ammas barumsa kana keessatti namoonni mushriktoonni nama 80 muslimtoonni duraanii nama 10,000 kan dabalame nama 2,000 ta'ee 2,000 ta'ee lolaa turani. Gaafa kana biyyiti jechuudha namtichaan hollataa sodaataa rasuulatti dhufee rasuulli maal sodaataa ani mootummaa miti mootummaa ta'e mootummaan nama biyya balleessuu nama ajjeesuudha ani mootummaa mitiin sodaatiin namtichaan jedhanii sun eenyuma faayidaa. Maqaa isaa kitaabni keenya nuun kaasne inshallah kitaabni biraa kaasisanii ilaala. Gosti gaafuma kana jechuudha. Yoo Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yoo Muhammadiin jifate islaamummaa qaban yoo Muhammadiin jifatanii balaa nurraa deebi'ee jette gosa kamiin jabeessuun warra kamiin dhiiraa goostan inni jirti. Gosa tokko lama miti. Qabaa'ila Arabaa gosoonni Arabaa warri Qureeshiin malee jiran. Warri Qureeshiin malee jire yoo Muhammadiin gosti isaa nurraa ajjeefte Araba guutuu Arabni gaa tokko lama areemaa isin amma biyya Arabaaf tokko lama miti. Addaa kutaamee qabdi Arabni. Warri garagaraa biyya waan Qureeshiin hin ta'in maal jedhanii yoo Muhammadiin Qureeshiin jifattee irra aantee isa balleessite homaa sharri isaan nurraa gahe jara nurraa geette nurraa lafa keette waan nu jaallatu hin qabu jedhe. Yookaan immoo
yoo waan inni injifatee irra aanu taate itti seenna islaamummaa amantii isaa kana yaani itti seenan. Akka jireenya islaammatti duudhan kaa. Amma asitti gaafii dabalataa qabaatte gaafadhu waan ishee dabalu tokko jira. Gaafa fatii makkaa kanaa gaafa muslimtoonni 12,000 muslimtoonni nama 80 jennee namni 80 kun jaraan waliin lolan moo jaraan lolan moo? Jaraan wajjin lola ka nama hedduu ka jaraan wajjin lolan eessa dhaabatanii ilaaluu maaltu jira miti hin lolan wanti deemanii buusanuma. Jara musliimootaaf lolan moo deeman musliimoota maal lolan moo akkam? Gaafa akkamiiti kan musliimootaan lolu lakkoofsa musliimaa keessaa lakkoofnanu. Akkasitti addunyaa 80 fi 12 jennee saniif addunyaa baay'ee jazakallahu khair. Mushrikni ka wajjin deeme biyya amma kun aariidhaaf ka lolu jechuudha. Aariidhaaf lola malee amantiif hin lolu. Inumaa gaafa sanii gammadanii waan biraa kana godhatan jedhan. Abu Sufyaan illee islaamummaa qabatee jira gaafa sanii. Akka hadiisu aadiniidha islaamummaa keessatti maal jedhee Laatan ta'ee asiimatu humduun albaari jettiin tunan madhee ofiitiif baarittuu dhaabataan jirtu amma caccabdee baarii dhumti. Amma jirti maan tuni maalumaaf qadamee gosa tanaan lolte baarittuu dhaabataan jirtu ammaa baarii saabattee osoo dheessitu takkattiin isiin liftuu bas laalaan jirtu jedha Abu Sufyaan. Tokkolleen immoo isaanuma keessaa obboleessa Safwaan ibn Umayyaati alaa baxara sihiru yoome abboo ganamni hadha jaltiin tun ganam battee dhufte waa bade waa fokkate injalatti rabbi balleesse jedha. Rasuula faa jedhaa beeki achi keessa jira inni mushrikaayyuu. Tokkollee maal jedha abshir bi haziimati Muhammadi waa saabihi gammadi jedheen cabuu Muhammadiif sahabaa isaa cabdee homaa jaltiin tun asii ka'aan jirtu takka dheessite of duubas deebi'uun hin jiru itti gammadi jedhaan akkana waliin jette achi dhaabatte. Fawallaahi laa yajbiruuna abadan cabnan haadha cabaa jiran kana cabnan takkaa suphatuu hin dandeenye jirtiin kun cabaa jirti gammada jedhee akkasii wal gammachiisan. Laakiin immoo rabbiin akkasii miti kaa booda nasrii uummata muslimaatii fidee irra aanse warri akkasii osoo hin jechisan itti qaanfate booddee. Amma rasuulli alayhi salaatu wasalaam gaafa kana gaafni sahaabaa ridwaanullaahi ta'ala alayhim ija'al lana ذات أنواع كما لهم ذات أنواع قابل جميل صحابا قابل لبيني كان سردت يا دكتور في كتاب رسول الله قرأتن اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع رسول الله أكبر قلتم كما قال موسى لبني كما قال بنو إسرائيل لموسى قال رسول جلال لين قافلوا لك رسول عليه الصلاة والسلام قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى أقوم بنين إسرائيل موسى أن جتني جن أكثر من رسول الله ديرتا ما جت أبو ماهر وأنا نتسيني ودك تسيني قاتل ما يجي قبل ما أيه يومي لتان مرت بنغ ويا أبو سفيان كرر يفعلوا قدنا قد عمله أبو سفيان كن اسمه غافا لولا هدي على فيته غافا هندك على فيته سنمتي إنت كيف فنان نكمل إن شاء الله بود نقرأ تاور بسيرة قرأ مشين جراتي تنادي رستاري أبو سفيان كل ما سلا إيسم أبو سفيان لما تو سديل ليني كها قالوا موكوني كا أستيركون إسلام ما قبته جركوني إيسم قاف لولا خندق اللي لولا أودي اللي أميرة تريسا لولا باي دكاتو لولا ماري ثم قاف فاتيمة كاتنا كلا داري أباتين بيتاوسن Isuma gaafa sana islaamummaa qabatee jedhani gaafatti makka islaamummaa qabate. Akkas taanaan taate alaafidhuma mushrikootaa sana jechuudha. Okay. Tibufadhaa. Jarjarii namni gariin arraabsa fa'a islaamummaa qabatee jira alaafii mushrikaan jedhiniin. Ayyee naani namni gariin arraabsa. Wallahi gaafa gaafate. Akkuma inni yoo gaafa kaa'amee jedhe gaafate. Abbaasiin abbaa rasuulati alayhi salaatu wasalaam. Maal jettanaani? Gaafi man gaafachuu barbaade gaafate abbaa wallahi qabadhi jenna qabate malee. Ustaza irra yaachisaa uummata barumsa kalee keessatti illee jechuudha. Irra yaachisaa uummata musliimummaa qabatee nama lamaa maqaa kaaftanii
Muhaawiyaa ilma Abi Sufyaan jettan. Abi Sufyaan kun gaafa lola Fatii Makkaa kana karaa irratti hidhii abbaatiin abbeeraa isaaniitiin rasuulli jedhe wallahi gaafii man gaafachuu barbaade gaafate. Mu'aawiyaa ilma Abi Sufyaan. Mu'aawiyaa ilma Abi Sufyaan kun kabiraalee ta'uu mala wanni dubbatame Abu Sufyaan qofa jechuudha malee Mu'aawiyaan kun baay'eedha gadaa sanni jira kana bichaa miti. Ma adri annahu isa kana isa ta'aaf kabraa ta'a adda naan baane illaa inshallah gatumura. Ayyee Abu Maahir. Isumadha ma ati Mu'aawiyaa hindi miti hindi moorraa Abi Sufyaan miti. Ati Mu'aawiyaa hindi moorraa Abi Sufyaan isuma kanaati. Ati Mu'aawiyaa hindiidha yoo dhageesse jira raayyaanu. Akkas taanaan nu gudditan. Akka kana maashaallah. Iraagaa kan keenya qiraatiin hin booqate kan godheef kan firdoosaa kun booqateera kama biraatti nuuf ufaa malee. Maali? Darsii waraabni isin gadhiisaa jiru darsii waraabamee gadhiifamaa jiru darsii warra garaadha. Waan darsii irraa miti kan nu akkanattiin bal'inaan shariitti godhamu kanattuyyuu irra ahammiidha. Abaa Sufyaaniin kunoo kanatti adda baafachuu qabna kasila. Abu Sufyaan bari maal jedhe seeta gaafa Fatii Makkaa bada inni jedhe abbeera isaaniitiin abbeera rasuulaatiin Abbaas tolchiina qabedha jarjartuun namaa gujan irraa darbiti islaamummaan qaban hin seefee jedheen dhaamuma giddiin qabachiisan tan jarjartuun dhuftee morma irraa darbiti tolchiina qabii jedheeni siyyoona bira argannan tuqanii abbadaa yoomurrimaati jedheeni si qabatuun kiyya guyyaa halaakaatiin si qabatuun guyyaa silaa namni morma ofii dhabu kan si qabatuun kiyya waa tole hadha jedheeni yeroo keessattuu sahabichi Sa'ad ibn Ubaadaa akkas jedhuun san guyyaan har'aa al-yawmu yawmul malhama yeroo jedheen san abbadaa yawmul dhimmaari jedheen yawmul dhimaari guyyaa halaakaatiin si qabatuun kiyya waa tole mee tolchiitu mana qabi ummanni islaamummaan qaban seetee morma irraa gatu heddii jedheen amma keessaa baay'inatti fakkaata lola Huneyni keessaa booda jira kitaabni keenya yeroo boojuu qoodan boojuu lola Huneyni rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo qoodan himannaa tokkotu dhiyaate akkuma isinii dubbadhee ture qabeenya guddaa booji'an waan ta'eef qabeenya guddaa kan gaala 24,000 waan caalu akkasuma re'ee fi hoolaa 40,000 warqii adii 6,000 akkasuma 4,000 ijoollee dubartii 6,000 waan kana guutuu yeroo rasuulli qoodan rasuulli maal godhan beeytanii Abu Sufyaan Sakhr ibn Harbii kana inni galaan Abu Sufyaan Sakhr ibn Harbii kana gaala 100 kenna rasuulli alayhi salaatu wasalaam gaala 100 warqii 40 kennaniif warqii 40 gaala 100 wajjin akkas kennee rasuulli alayhi salaatu wasalaam ammas obboleessa isaati ilma isaati illee gaala 100 kenna ilma isaa kabiraati illee ilma isaa tokkochi Yaziid tokko immoo maqaan hin dubbatamne isaaf illee ilma isaa Mu'aawiyaadha tokkoon asumatti kun nu kaasee iyyuu tokko Mu'aawiyaadha ilma isaa ilma Mu'aawiyaa ka bara Fatii Makkaa islaamummaa qabate kana isaaf illee rasuulli alayhi salaatu wasalaam gaala 100 ilmaan isaa walitti meeqa gaala 300 argatan jechuudha. Safwaan ibn Umayyaa kana immoo gaala 300 kennan. Ajab manni warri islaamummaa mu'allafaa wal mu'allafat quluubun garab warri islaamummaa haaraati seenan mirqaana aree gaala 100 haratanii. Ammas nama biraati illee akka Hakiim ibn Hizaami Haaris ibn al-Haaris akkasuma Uyaynaa ilma Hisni Aqra ibn Haabisii fa Abbaas ibn Mirdaasii kanaafa Alqamaa fa Maalikiin fa Alaa'iin fa nama hedduu namoota kanneen rasuulli alayhi salaatu wasalaam garii isaaniiti
gaala dhibba kennaniif kan illee rasuulli gaabsan dhibba tokko nama garii immoo gaala 50 garii 40 haga ummanni jidduu mata keessa faca'ee Muhammadarra kennaa achi boodaan dhabdiin jire namaa kennaa jiraa ka jedhan lamuu sana booda namni kennaa san fudhate hiyyummaa fudhate hin sodaatu ka jedhan badhaasi rasuulli gaafa san ummata kan itti gadare hin jaalataa mire ummanni duniyaa kan warra mu'allafaa kan rakkoon guddaan dhufuu edaa eegi hoggaa kana amma rasuulaalee haga namni